Magaalaa saffisa ajaa'ibaan jijjiiramaa jirtu teessoo gamtaa Afrikaa akkasumas wiirtuu dippiloomaasii addunyaa kan taate magaalaan Finfinnee yaa'ii dureewwan gamtaa Afrikaa waggaa waggaadhaan keessummeessiti. Magaalaan keessummoota hedduu biyyoota Afrikaa irraa dhufan keessummeessitu tun caalatti haala duraan hin baramneen hojiilee misoomaa hedduu iddoowwan hawwata turizimii ta'an babal'isaa deemuun galii magaalattii ol guddisuuf tattaaffii guddaarra jirti. Qabeenyi guddina biyyaa madaalu irra caalaan magaalaa Finfinnee keessaa madduu kan dubbatan gorsaan dhimma diinagdee obbo Darajjee Dajanii magaalli madda diinagdee biyyaa akkasumas madda seenaa Afrikaa taate yeroo ammaa ulaawwan misoomaa miidhagsuu dabalatee sochiin gama investimentiin gochaa jirtu diinagdee ol kaasuurra darbee magaalattii addunyaatti maqaa gaarii waamsisaa jiraachuu dubbatu. Diinagdeen biyya keessaa kanas maddu keessaa guddaan as dhufee asiidha kan galii dabalatee akka biyyaatti GDP walitti diinagdee biyyaannaa idaanu diinagdeen Finfinnee irraa argamu guddaa. Kanaafuu ija kana ilaalamtee jedha akka addunyaattis akka biyyaattis biyya balbala taate kan biyyaaf guddinaaf karaa banuu kan dandeessu yoo magaalattii bu'uura misoomaatiin yoo sirriitti muudamteedha. Addunyaa irratti illee akka kaapitaalitii akka Afrikaatti kan ilaalamtu Finfinneen. Kanaafuu namoonni Afrikaa adda addaas akkasumatti ilaalu akkasuma jedhu it is our capital jechuun magaalattii guddoon keenya Finfinneedha jedhu. Sochiin magaalaa Finfinnee yeroo ammaa taasisaa jirtu gaarii ta'uu dubbachuun obbo Darajjeen magaalonni kanaan dura Finfinnee waliin madaalamuu hin dandeenye yeroo ammaa Finfinneen caalatti guddina ariifataarra jiraachuu dubbatu. Bu'uuraalee misoomaa dabalatee sochiiwwan investimentii magaalattii keessatti taasisaa jirtu ijji biyyoota idil addunyaa akka irra qubatu taasiseera jedhan. Amma akka ilaallutti biyyoonni adda addaa duraan fakkeenya Ugaandaa, Kaampaalaa, Zaambiyaa, Lusaakaan biyyoota adda addaa biyya Afrikaa kan deemee ilaalle keessatti kan duran si hawwachiisu tokko karaa isaaniiti. Lammaffaa qulqullina isaaniiti. Waan guddaa achi immoo gamoo babbareedaa qabaachuu isaaniiti bakka naasiinti itti gammadu. Sun amma kan biyya namaatti hawwinu suni amma biyya keenyatti mul'ataa jiraadha waan guddaan. Fooyya'insa amma deemaa jiru kun kan Finfinneedha. Innaa biyya birootii wallaallu biyyoonni bilaa magaala isaanii akkuma jirutti bakkuma durii tanan itti naafaa jiru. Finfinneen immoo haaromfamaa bareedaa deemaa jirti. Egaa kana biratti egaa yaa'iin biyyoota Afrikaadhaa waggaa waggaadhaan taasifama. Ji'a Guraandhalaa keessatti waan hojjetamee jiru itti bareedee ofitti gammadan karaa adda addaatiin yookiin akka dhumaatti deebiin dhufuudhaaf yookiin namoota adda addaatti himuudhaaf yookiin namoota isaan achitti bulchan wajjin hojjetan daldaloota adda addaa akka biyya kana dhufanii biyya kanatti waa hojjetaniif. Kanaaf ija banaa jechaadha. Biyyoonni Afrikaa gara magaalattii dhufan oomishaa fi qabeenya biyyattii caalatti itti fayyadamaa fi beeksisaa deemuun galii olaanaa argamsiisuufis iddoo olaanaa qabaachuu dubbatu. Walitti hidhaminsa gabaa biyyoota Afrikaa waliin uumuuf immoo abbootiin qabeenyaa fi oomishtoonni oomisha isaanii sirriitti beeksisuu fi qulqullinaan oomishuu qabu jedhan obbo Darajjeen. Namoonni innaa dhufan keessaa kan ikonomii kattaachidha kan dhufan. Marketing not simply the waan miti. Promotion miidiyaa gurguddaadha qofa miti. Gara caalu keessaa karaa turizimiitiin oolales karaa is a mouse to mouse namni afaan walitti odeessuudha caala kan gurra namaa siine nama influensii godhu waan uummanni Afrikaa barbaadu oomishuu danda'u fi oomisha sana immoo akka namni beeku taasisu.